ajjeesuu fi deemaa inni mataan nagaadhaa jaartii qabaa. Beeku yoo waa dhugu akka tokko ta'a malee yeroo kan nagahuma. Dhugaatii dhugaa durumamu. Sagaleen ada bersih mubarak itu muna. Namni kun nama yaani nama ilmoo qabu nama haadha manaa qabu moo nama siingilii kophaa isaa jira? Yarana ebadani inni waan fedhe haa ta'u ana sagalee naa ta'a wallaa billahi akka haala xiyyaa geessisan hin taaduu bakka ani jaasii achi ilaaluu hin qabu. Ay wallahi ije Itoophiyaa galuun illee hin qabu. An abbaa kiyyallee asitti dhabe abbaan kiyya du'ana gaadhu haala xiyyaadha. Unaana ergite sagalee. Ani amma gatti galuun qabu wallahi akkasiin duute sanitti aduu waan illee bakkaayee qabadhee biyyuma namaa kana du'a wallahi billahi. Atamma kennaa eessa jirtaati? Mana jaazaa jirta moo mana hojii jirta kennaa? Biyya kamiin jirti? Ani chaarjaa jira mubee keessaan si dubbisaa kiyya jechuun inni xiqqoo harka seeraa jira asirratti dubbachuuf naan tolu yoo sii tole immoo naa dawwalii waan jiru si hubachiisuu hin danda'a. Okay, Aggeeffadhu sagalee si ergame aggeeffadhu. Waasaappiidhaan Hinguwadhe wallahi billahi. mubee yeroo tokko naa bilbilii waan jiru keessaan sitti hima amma asirratti illee yeroo tokko yoo waan argan illee yoo haasaan xiqqoo seerri biyya kanaallee ulfaata kanaafutu keessaan na dubbiste. Hinguwadhe wallahi billahi. Wanni biraan hin gumne osoo taa'e jedhuuni mucaan keenya jalaa du'a nyaata mana kaa'ee fidee baay'attee na biraa dhitte wallahi billahi. Hinguwadhe nyaata isaa fiduuf dhattee achi qabate wallahi namni tokko kan qabna ajjiisee ajjeese. amma ummata keenya kabajamoo wanni nu goonu maali? Amma gabaabaadha. Obboleettiin keenya kun biyya Arabaa keessa akkuma keessanii jirti. Biyya Arabaa keessa jirti. Viidiyoo baa warri gasirra. Biyya Arabaa keessa jirti. Biyya namaati. Obboleettiin keenya Aliimaan haadhasii obboleessuma isiitiin dhabdeetti. Innaa lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kanaafuu ajandaa goonee asirraa iyyuu manatti dhoowwifachuu yookaan laayikii foolootti funaannachuu tun taane waan dandeenyeen Aliimaa kana atattamaan gargaarree madaamiin sii erga waraqaa irraa hojjechiifte jalama waan ta'eefi wanni nu gochuu dandeenyu horii badee barbaaduun isa mana jiruufi jedha Oromoon. Dhageessanii horii badee barbaaduun isa mana jiruufi. Haatisi ganda akiraatti godaantee jirti ilmoodhuma isiitiin. Kanaafuu atattamaan silaa waan akkanaa kana namni nurraa cufu sooressuma tokko hin qabnu. Yoo jiraate immoo as bahee nan jira jedhee birrii tokko birrii lamaan hin kadhannu maallaqa madaamiin ittiin iqaamaa hojjechiifne sana kaffallee mucaa obboleettii keenya miskiina kana jabaannee atattamaan ofitti fudhachuudha jechuudha. Ani mu beekama sin barbaadu dicharra kee Obboleetti si barbaadu. ani garuu sagalee naa ta'a wallaa billaa akka biyya duute kana akka argaa sa'aan biyya sani galeessa argine bakka haadha biyya walii akka dabala yoo seerri arsii nageelle keessa jiraate hammaka wallaa billaahi anuma barbaadu mana godina manna fayyadaani hojjetadha manna godhaani anuma takkinaan godhii wallaa billaahi Koy, Alima. Bea pe opsine Alima. Bea babla la majatani meme. Alima, maltu malte mubegiya, maltu malte. Alima kana koy muting goda. Alima kana biya isini Dubai jirti. Dubai kulo kuma targaan kushina Arabaa keessa dhaabataa jirti. Obboleessi haadha ajjeesee obboleessummaan isa jechuudha. Haadha ajjeesee kukkutee
guyyaa meeqaan booda reenfi haadhaa mana keessaa argamee inni to'annoo seeraa harka galee jira. Arsiina geellee jetti. Jundii jedhamu kana biloo godhaa jira abbu. Jibbisiisaa xiraa'aa kana. Injirtuu booditarraas jala. Kanaafuu haadha kukkutee ajjeesee mana mootummaa dhaqee ciisaa jira. Atattamaan oolee tumbulin akka ajjeefamu akka sabaatti qofatu hin ta'in akka gandaatti qofatu hin ta'in akka namoomaatti Itoophiyaa guutuu irratti ka'ee namni kun akka fannifamuutu hin taane kukkutamee akka ajjeefamu irratti hojjechuu qabna. Innis hin barbaadaa jirtu namni haadha koo ajjeese kun haati koo akka qophaan qabbaramne innis hojinnaaf qabbaramu jetti. Nummoo atuu mana madaamii keessa jirta. Madaamii ergaa iqaamarraa hojjette guyyaa ji'a lama madaamitti dawwalee kee dawwaleetti naasee adaraa madaam akkasitti duute haati ani ilmoo ollaatii na qorattee jechuudha. Ani ilmoo ollaasiitii habaatu baatee ofitti fudhannaa jennaan an biyya biraan jira yeroon dhufe dubbannaa jette. Sii kafallee fudhannaa jenneen. Amma madaamin dhufuun siin hafuu waan dandeenyu sappoorti gooneeni keessumaan yookiin namumti jabaan tokko cubuu siin danda'a. Namni rabbeen saafa lafise birrii qaama madaamin. Amma isin jettu waa'ee qaamaas waa'ee maalii dhiisaati. Akka namni kun mana seeraati akka jalaan gadhiifamnee fi akka inni ajjeefamu barbaadde. Garamitti dubbanna mee dubbadhaame. Nalkaa badadha. Horta ummaa isii rabbiin haa araaramuufi argitee ka isiillee obsa rabbiin haa kennuufi alaa aliisi akkuma ati jette ka namni bira dhaabbatan namaadha kunoo isiin hama bootaa hamtuu jirti miira hamaa keessa jirti isii miti nu uyyuu wallaa anuun ammaan tana dhaga'ee miira hamaa keessa jira rabbiin dhiiga haadha isiillee haa baasuufi mube kuni waan keeriitii ni gargaarraa si waliin jirraa irra dhaabbanna yoo ka fudhatamuu danda'ullee taate waan namitti qaalitti ennu iqaamaa irraa daladdeellee walit darbinee irraa baafnaa yoo haa galtullee jettan tiiketti wal gargaarree irraa kunnaa waa hundaaf qophiidha siin jedha mube asaytiin warri 7,400 kunillee as jala jiran Rabbiin keeriyaa kennuuf waan kun siriyaas keessiidha waan hadhaaboru jedhanii miti so akka irra dhaabbannu qophiidha siin jedhamu bee gara jirutti nu oofi. Haasaan baay'imnu namni suwaanuun jedha namumti jabaan keenya namni 2-3 waan qabu kennee sappoorti godhee mucaa kana ataa. Madaamin gidduu kana dhufti yookiin immoo dawwaltee iyyuu baasaa jechuu dandeessi. Kafalamee abaatu mucaan kun yoo biyya galuu barbaadeef biyya ergina yoo immoo taaziyaa ta'uu barbaadeef taaziyaa teessifnee waliin taana. Malee reyaala 100 diraama 100 asirra taa'ee funaanaan jiru dhiifama naa godhaate. Yoo nama qabaanne jabaa qabaanne nu dhaabatuuf. Sisiileen achuma jira dhukkubsatee hospitaala jira ofiin beeku egaa waan kana dhaga'ee booda jechuudha obboleessi sisiileen achuma isii bira jira na fakkaate Dubaayin dhukkubsatee ofiin beeku obboleessi isii egaa waan kana dhaga'ee garaa isiitiinis ijoolleen nama sadii kan jiru ajjeesoo rabbi isaa ajjeesu sunillee garama isaaniiti garama isiitti ka ajjeese mana hidhaa jira sun waan jira sammuu dhukkubamoo akkamitti ajjeese Maal beeknu namoonni irraa beeknu hin qabnu garuu immoo ajjeesee bicha iyyuu miti. Ajjeesee koo namni haadha isaa ajjeeseetu dhisi manuma keessatti mummureetu qabbareetu bultii 5 booda reenfi isaanii mana keessa xiraa'ee ollaan itti birmate. Kun ikkoo leeyyatti jedha. Wallahi nyaata mana kaayaa fi jetteetiin hin deemteeti bar haati tuni nyaata ilmi kiyyanarraa beelahee nyaata kennee fi dhufaa jettoete siin dhuftu. Wayita isii manatti argate quqqurxee ajjeesee namni sammuu hin qabne eegareef ajjeese booda akkamitti awwaaluu akkamitti quqqurxeetiin mana itti cufee biraa deema yoo sammuu hin qabaatiin akkamitti kana yaadachuu danda'e.
qurxeetiniin ajjeefee mana itti cufee guyyaa 5 booda eegareeffi ajaa'ee namni naannaa maaltu ajaa'ee reeffaraan mee manaa baasan duuba eegasi mana hidhatti harka kennatee. Tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa waan kana murtii ilaalessaa ta'e akka nama hundaa fakkeenya ta'utti mucaan kun gadi bahee rashanamuudha qaba. Itti aanee immoo ilmaan tana sadanuu galchanii yookaan akka isaan boqotan gochuu yookaan immoo biyya namaatii biyya isaaniitti osoo maraatanillee biyyuma isaanii keessatti tola. Namni marti waan akkana kana dhaga'ee sammuun isaa sirrii ta'anatti fakkaatu. So namni martinuu waan kanarratti gahee keessan osoo baatanii immoo jiboochaa immoo hin ergina. Mucaan kun kanaa booda maaliin hojjetti? Humna maaliitiin sammuu maaliitiin dalagatti? Maal akkamittiin dalagatti? Higgiidhaan illee ta'u gaafannee yoo madaamiin amma munaa koo dhiifama afaanitti si qabe amma waan biraan isaati rabbumaa jedha namumti 21 diraamuma 1 laawaa Suudii, Dubaay, Ameerikaa jinniin jedhu warra keessatti tammime waan dandeessan nu godhaati. Isin ammoo waa tokkoon barbaadu jedhaatti. Nummoo isii barbaadne erga haadha dhabne maal godhane? Waan dandeenyu goonee sini gale maal jettan? Wayyuu moo dhiibnu mucaan kun abaatu barbaade achi. Mana hojiiti. mana hojiiti. Amma humnallee qabattee waan hin dalanneef waan humnallee qabattee hin dalanne waan miirri isiillee tuqameef akkas haa goonu akki ati jetti fudhatama qaba achi yaa baatu mubee. Bakka kanuma jabaannee atattamaan akkuma jette akkasiin baatu namni 20 dirhama 500 nu haa kennu.